Obboloonni maatiiwwan Waaqayyoo iddoowwan garaagaraa teessanii viidiyoo kana dhaggeeffattan nagaa faraarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha. Simannaa bara 2018 kadhata yeroo dheeraa guyyaa 40 fuula Waaqayyoo turre xumura sagantaa kana irratti beeksisa sagantaa tokkoon isin beeksisuu jaalladha. Isa dura garuu dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa isa tokko dubbisnee sana booddee beeksisa keenya dhageenya. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha macaafa weedduu caalu boqonnaa 2 lakkoofsi 11 hanga 13 akkas jedha. Kunoo amma ganni darbeera bokkaanis caameera sokkeeras daraaraan bakkee keessatti argameera yeroo weedduus ga'eera. Sagaleen gugee biyya keenya keessatti dhaga'ameera mukti arbuu ija godhachuu jalqabeera mukti wayinis daraareera urgaa'eera. Yaa hiriyyee koo miidhagduu koo ka'ii na bira koottuu hin jedhaa jedha. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Macaafni weedduu kun boqonnaa 2 lakkoofsa 11-13tti waa'ee waamicha tokkooti kan agarsiisu. Waamichi kun jaalalleessaa yeroo waammatutti fakkeenyaan dubbata. Kaleessa eeggadda daangaa waan turan tokko kaasee sanaa garas immoo daangaan sun amma akka darbee jiru yerootti wal arguu hin danda'amu yeroo walitti dhufuu hin danda'amu kaleessa eeggadda danqaa kan ture sanadha kaasa. Inni kun waa'ee dhiiraaf dubaraa waa'ee nama foonii haasaa toon ta'in waa'ee waldaa kiristaanaaf waa'ee Kiristoos haasaa. Yeroo sabasaaf waamicha godhudha Waaqayyotu waaqarraa waan kaleessa eeggaddaa ba'aa ta'ee dadhabbii ta'ee saba darbaa dhowwatee fakkeenyaan kaasee haasaa. Yeroon ammaa kun ganni darbeera bokkaan caamee sokkeeraayidha. Ammaayidha waa gurguddaa 3-4 kaasa. Bokkaan caameera ganni darbeeraayidha. Biyya keenya keessatti sagaleen gugee dhaga'ameera daraaraan bakkee daraareera mukti arbuu mukti wayinii ija godhateeraayidha. Kanaaf koottuedha. Danqaan kaleessaa inni kaleessa nama ittisaa ture sun darbeera yeroo weedduu ga'eera. Ijoon dubbii kana inni guddaan yeroo weedduu ga'eera. Hin weeddifna, hin faarfanna, hin gammannaadha. Waaqayyo jireenya namaa keessatti akkuma kaleessaatti namni dhaabatee akka hafu barbaadu. Gaddarraa gara gammachuutti, boo'icharraa gara kolfaatti, dhabuurraa gara argachuuttidha. Kanaaf waldaan keenya waldaan agarsiiftu mootummaa Waaqayyoo simannaa bara 2018 sababeeffachuudhaan xumura bara 2017 guyyaa 40 kadhata turre yeroo ammaa kana raawwachuutti jirra jechuudha. Kana sababeeffachuun sagantaa addaa guyyaa 2 qopheessinee jirra. Guyyaa inni tokko waamicha yeroo dheeraa waldaa keenya keessatti ta'aa kan ture namoota 500f poostaa gashuutiin yeroo kadhataa si waamaa turuun keenya yaadatama. Namoonni poostaa keessan galfattanii kadhatamuuf akka ta'utti poostaan keessa mana kana galee kan jiru yeroon keessan ga'ee waan jiruuf gaafa jimaata fuuldura keenya gaafa 16 saayitii 2 walakkaarraa kaasee amma saayii 8tti sagantaa addaa qabna jechuudha. Sagantaa sana irratti namoonni poostaa keessan galfattan argamuutiin yeroo kadhata addaa hin qabaanna. Gaafa sanbata guddaa garuu fuuldura keenya kan jiru jechuudha. Dilbata guddaa yeroo sagantaa bal'aa keessumoota baay'ee qabannee galateeffannaa kadhata guyyaa 40 kana wajjiniin Waaqayyoo waaqeffannu yeroo dubbii Waaqayyoo dhageenyu yeroo barannu yeroo kadhataa yeroo namoonni baay'ee hiikaman yeroo ergaa raajii namoonni jajjabeeffaman ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni amantaan haalaan maal kamiin otoo hin daanga'in guyyaa san argamtanii xumuraa fi galateeffannaa kadhata guyyaa 40 tajaajiltoonni keenyii fi yeroo dheeraa amantoonni keenya garaagaraa kadhachaa kan turan yeroo waliin goolamnee Waaqayyoon galateeffannu ta'a. Akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu wanti kaleessa eeggaddaa bara wajjin yeroo wajjin waan darbu jira. Barri immoo waa lama baatee dhufa. Warra Waaqayyotti amananii dhugaa dubbii Waaqayyoo qabataniif eebba moo'icha injifannoo baatee dhufa. Faallaa kana warra Waaqayyotti kooluun garre warra Waaqayyoon hin beeknetti garuu ba'aa dadhabbii dhukkuba baatee dhufa. Kanaafiyyuu nuni Waaqayyotti warra amanne immoo amantiidhaan bara dhufu moo'icha injifannoo jennee ergaa Waaqayyoo kan baroota kan nutti mellee yerootti dhageenyu ta'a argamaa isiniin jenna. Magaalaa Amboo kaampaasii Haacaaluu Hundeessa Fuulduratti kan argamtu ta'a. Ebbifama hafaa jiraadha.